بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع حركة فوني خبجم توتا في جالة توتا أردف توتا كي جر جبت بقى جراتاني سنين جرا قبلين كيا هرانتنا واوي قبل في جتشورا isinillee akka jechuudha balayan kiyya gammachuu bareedduu takkaan nasi mattan abdii guddaa takkaan isinirraa qaba maaliifuu wayita yaaddullee si yaaddessa wayita waa gammadallee si wajjin gammaduu fedha waan ta'eef sapiraayizii addaa takkaan isinii qaba carraa bareedaa tokko naa bahe carraa kanallee jechuudha isinillee amma dhumaatitti arabuttillee himuuf hin deema beetani akkam godhu bada jarana sila dura isinitti himee eegasiisatti himamu. Garaan nama rareeytani eegas bakkuma takka isinitti himuu wayya akkas inna akkas isinin jedha hordoftoota kiyya bakkuma takkatti isinitti himame maaliifuu aanin tuni obboleeyyan kiyya obboleettii teessanii bakka eega isinirraa dhaladheeyyuu kan keessanii waan ta'eef isinin mararuu viidiyoo kiyya laayik godha sheer godha sabbiskiraayib illee warri maatiin ta'in maatii naa ta'aa mee baala laayikii godha isinin jedha. Akkasuma narraan bifattaniiti miti anumatu lallaaffate malee jechuudha. Wallaahi isin maashaallah hedduu na jabeessitanii hinna akkasiin isiniin jedha. Har'ammoo viidiyoo kana akka naa gammaddan fuula kiyyarraayyuun beektan jedhee abdii qaba. Akkan gammachuu qabu silaa yaaddayaa mush jedhaa isinitti haasayaa mire har'a gammachuu takka qaba maaliif carraan kun yookaan carraa Ameerikaa ta'aa ho'iin immoo carraa asuma keessaa ta'uu danda'a. Hin dhageettan. Beektan yeroo takka isinitti illee minaan jettu lubbuun tun garuu mee isinuma wajjin jechuudha. Innaa isatti illee hima wanta sanii immoo tuyyuu jechuudha. Sagaleellee jechuudha isin dhageessisa dokumentii waan sanii jechuu isinitti agarsiisuu jechuudha argixanyaa yookaan dhugaa akka ta'e wanti sun dhibbaan dhibbatti dhugaa akka ta'e isinitti himaa isiniin jedha har'a deddeemaa isinitti haasaa. Innaa akkas hordoftoota kiyya. Ka viidiyoon duraa ciliin jedha ifaa keessa waan tureefis jechuudha. Akkasii obboleeyyan kiyya haqiiqatti wallaahi wanta tokkollee isinitti himellee isinitti gammachiisu isin gammachiisuun hin fedha beetani obboleeyyan kiyya warroonni qalbii naa cabdan jechuudha maqaan rabbi eegamanni narraa diigamerraa kaastanii jechuudha. Innaa akkasii isinillee rabbii kiyyallee galanni haa ga'u isinillee galata qabdanii warri mootummaallee haa galatoomanii lafallee argadhee irratti jaarataa jira immoo har'a isinitti muudusanii miti har'a isinitti muudusanii miti arabuun mana kana ol guutuuf qulqulleessuuf isin agarsiisa manallee biyya ol guuraa jira beetani lafti kun dura gadi fagoo wahiiti obboleeyyan kiyya isa kana ol guutuuf jechuudha biyya guuraa jira. Sapiraayizii irraa isinii fi isallee wal faanaa taasisa jedhu kana waluma wajjin isuma wajjin dhageettan isinillee maaliif bargammachuun takka waan nama harkaa balleessiti. Innaa akkasii isiniin jedha lafa kana dura akka inni jiru isin agarsiisa viidiyoo gabaabduu wayiin qabanatti fakkaate amma immoo ol guutame maashaallah alhamdulillah wahuma xiqqootu hafee isiniin jedha akkasuma obboleeyyan kiyya wallaahi dhugaa rabbiititti. Isin nama galataati warroonni sooshaal miidiyaa kanarratti na beektan maqaa keessanillee wallaaluu jechuudha. Koomentii irratti jechuudha. Koomentii ani yeroo manni diigame gadhiisa irratti waa baay'ee tokko naa barreessitan. Gariin keessan jechuudha naayoo san araashii jechuudha araasii daa'immanii wajjin manni narraa diigame manni kiyya stardaandii eeggatee bishaan qaba ifaa qaba itti galiinaan jedhaa turtan. Wallaahi tokko keessaniin galatooma obboleettiin tiyyata mana adaamaa qaba innaa maanyitaaf saalooniidha itti galinaan jette wastaaf birran koomentii yuutuubaa irratti illee jechuudha. Maqaa isaallee beekuu baadhu obboleessi kiyya jechuudha. Ka maqaa isaa beekuu hin dandeenye koomentii jalatti arge waan ta'eef arabuu dhufe naaf fakkaate obboleeyyan yeroo inni oseen waraabeetiniin itti dhufe. Hordoftoota kiyya isaa miti nama biraati namni irraa fuudhee fide waraabee dhabe jechuudha. Mudannoo addaatti kunillee yooni nan karraas banu silkii harkaa qaba viidiyoo waraabaa jira. Sapiraayizii quban qabu wallaahi quban qabu inni akkanumatti itti bakka anumaa dhufte inni illee hojiirra jira.
irrifadhe seetani innaa akkasii isiniin jedha. Akkuma dura isiniin jedhetti wallaa obboleeyyan kiyya warroonni mana kiyyatti galinaan jettan bi'aansa eegasanii ji'a meeqa? Ji'a jaha. Eegasanii ji'a jaha. Ji'a jahaa kana alhamdulillahi akka ta'es ta'u akka itti dabarse abbamatu beeka waan ta'eefi alhamdulillah amma mana kiyyatti bahee jiran isiniin jedha. Sumaan warroonni qalbiin teessan naa dhaabattu kaleessa jechuudha obboleettiin tiyya takka mee'aamu akkamii mana argattee mana bal'atti baatee naan jette. Meeshaa xalabatu deemti. Mana bal'atti baatee isin naan jennaan ani bakka natti dhagahame hedduu qalbiin na cabxe waallee sii godhuu baadhu naan jettee natti haasofte jechuudha. Ani obboleeyyan kiyya yaada gaarii fi du'aayii fi laayik sheer koomentii qofa naa godha. Wallaahi mallaqa isinirraa hin barbaadu. Alhamdulillahi rabbil aalamiin tanaayyuu argadheen du'aayii teessaniin isiniin jedha. Itti bahee mana keessa jira. Alhamdulillah kaan immoo irrumatti sirreeffataa jira. Guutuu sirreeffadhee kanas sirreeffadhee osoo ittiin bahin itti baqa akkuma gideetitti haala kanaan jechuudha obboleeyyan kiyya. Wallaahi sirreessee osoo hin taane hin sirreessine chaakiyyuun goone jechuudha. Chaakiyyuun goone wanti hafe waa baay'eedha. Bakka akkasumatti itti bahee isiniin jedha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Meeshatu jira firraa ol qaqqabeen isiniin jedha. Bakka obboleeyyan kiyya alhamdulillah hin gayatana ofii godhatanii kana waan ta'eefi warroonni yeroo sanitti jechuudha. Warroonni yeroo sanitti obboleeyyan kiyya hedduun aduu ka dhukkubsattanii akkasumallee mana keenyatti galinaan jedhaa turtan manni keessan isinii haa bulu isinillee nagaan keessa jiraadhaa isinillee hafuura itti baafadhaa isiniin jedha. Rabbiin keessa isin haa bulchu keessanuma haa ta'u waan isin kiyyattan rabbiin isin hin dhabsisin isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Ooni dhufe immoo obboleeyyan waan surprise isin godha jedhe san immoo ilaaltaniin isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya eegee dhufuu dinnaan inni nama waliin guuraa jira inni hin dhufne jechuudha. Inni dhufuu dinnaan ofiitti dhaqee asii biyyee guuraa jira jechuudha. Yeroo sanitti bakka sagalee akka viidiyootitti waraabne asitti immoo ilaa gammaatitti illee biyya keenya kanatti waa hojjetanii waraabuun fa'aa baratamaan taane nama akkamii onnee qabutu waa hojjetaa dubartis ta'ee dhiirris jechuudha. Waa hojjetaa waraaba zim jedhanii waraaban waa hojjetaa bakka karoora baafnee maal jennee akkasitti waraabna jedhanii. Innaa akkasiin isiniin jedhaan inni manatti dhufeetiniin sapiraayisii harkaa qabu sanitti argisiisuu fi na jala dafee dhufuu dinnaaniin bakka inni hojjetaa jirutti itti dhaqe. Aduun akka malee jetti cilifna jetti yoo san jechuudha obboleeyyan kiyya. Bakka akkas isiniin jedha. Aduu saafayaatii naan dhufne kaasilaan akkasitti isinillee isallee sapiraayisii tana sila yaa rabbii hiyyaa akkamitti osoo hin agarsiifne osoo isinitti illee hin himne bula jedhe laala ifaajuun kiyya nafne kama dhugaa immoo akka hojjetaa jiran isinitti illee agarsiise. Innaa akkasiin isiniin jedha. Biyya asirraa xiqqoo fagoodha bakka manaatirra jechuudha. Akkanatti qoqqotanii dura kaniin masarata baasantu jechuudha. Ka masarata baasantu biyyeen keessan gadi golbata dirqama biyya saniin sirriin qixxeessaniin beeytanis masarata gugurdas ta'e kanniinis gariin immoo jechuudha ammatti simmintoo widdiidha waan ta'eef achuma keessaa biyyee kana baasanii akka simmintootitti bulokeet irratti hojjetanii isiniin jedha. Anillee waliin qabne kan namni silkii maal waraabaa deemti isiniin jedha hoo isin gaara keessa silkii ol qabdanii lafa jala biyyee waraabii kun biyyee kana haraa jiranii isiniin jedha. Ilaan mallee abdii hin murannee yoo kamanatti deebi'anii namni hin fedhu beeytan biyyaan viidiyoo jechuudha. Eeggataa waraabaa yoo kamanatti deebi'anii ani isinii fi isaanitti illee sapiraayisii kan agarsiisuma fedha. Isin dhageessisuma fedha. Akkas obboleeyyan kiyyaa hordoftoonni kiyyaa obboleettiiwwaniif obboleeyyan kiyyaa warroonni qalbii naa cabxan irra sapiraayisii tana takka isinitti himeeyyuu ta itti galuuti fi lafa argatu tana isinitti hime ta birallee immoo akka isinitti himeetiniin isinillee innillee naa gammaddan abdii qabaa. Beeytan yeroo garii gaddi tunillee walitti dhaabbatte. Gaddi tunillee yoo namatti buute walitti dhaabbatti gammachuun illee yeroo garii walitti namaa dhaabbatti gammachuma sii haa taasisu waan nutti himuu hedduu kanaa jedha baarakallahu fiikum. Haala kanaan irratti guuraa jira jechuudha. Arabuun kurru irratti biyyee makiinallee namni yookaan karra biratti illee buusee madaabarallee yookaan akaafaa kanaan ittoon haranii xiqqoo irraa fagaate akkasii isiniin jedha obboleeyyan kiyya.
Kun immoo nama itti qaxaraa, kun immoo akkanumatti ofii dhiibatee guuttata jechuudha. Akkasii obboleeyyan keenya addunyaan tuni mashaqqaan isii waan kana jedhamuumi. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin jiraattee dalagatuun fayyaa qabaatanii dalagatuun waan guddaadha. Wallaahi waan guddaadha alhamdulillah. Innaa akkasii walirraa fuudha sirraa fuudha waliin jedhanii biyyeen harkaa jiidhe Allahu akbar. Innaa akkasii amma immoo ani tana arabutu fidee yoo na mijate itti hima jedheetumaan hin galee jechuudha. Mee obboleeyyan kiyya kanumaayyuu ol goruun wallaahi laa ilaaha illallah hedduu ulfaata jechuudha. Akka karratti hin buune akkasumallee bakka akka isiin waliin seentu biyya kana keessa akka karaatii miti jechuudha. Muka kana kaanii fi siistamaan haala kanaan akkanatti sitti guuranii guutan jechuudha. Subhaanallah. In ulfaata wanni marru yoo danda'aniitumaan jabaataniitumaan jabaa tahanii jabaa mana jala ce'an malee jechuudha. Akkasii egaa obboleeyyan kiyya gaafadhee jennaan akkamii sapiraayisii wayii sitti himuufi jennaan ammoo jira turii naan jedhe mee kana xumurra. Eegas wayita isaan xumuran immoo hin galgalaa'e. Eega galgalaa'e immoo tuyyuu ifalleen akkasitti hin jiru. Walumaa galatti bor isinitti himaa isiniin jedha isuma dhugaa sapiraayisii kiyya. Isuma dhugaa obboleeyyan kiyya sapiraayisii kiyya bor isaaf isinitti illee hin himaa isinitti mul'isaa isiniin jedha. Achumaan ani immoo tuyyuu deemee meeshaa wayii fuudhuuf as dhufe jechuudha. Qoriiwwan tana babbareedduu argee jennaanii waraabee as keessaa warroonni das isin jette dizaayinii kanaanillee kabiraatinillee haala altanii fi viidiyoo kana waraabee jechuudha. Isuma dhugaa. Bakka hedduu das na jette mee obboleeyyan kiyya qoriiwwan tun jechuudha yeroo bira gaanillee kana caalaa bareeddi malee kanaa gadii miti jechuudha. Keessoon isillee qorii diddiimaa qorii heexoti jechuudha. Innaa akkasii obboleeyyan kiyya ana natti tolee jennaan hin fide akka isinitti illee tolu abdii guddaa qabaa. Isinillee warroonni meeshaa aadaatii fi uffata aadaa ajajatuu barbaaddanillee jechuudha. Kaas keessa jirus tahee waan isin ajaa'ibu mee qorii tanaa fi meeshaalee kana yeroo dhadhaabatu wanti marruu qoriin marruu yoo calleen akkanatti irra gattarte bareeda akka laaltan an qoriiwwan illee hin qaba jechuudha. Manaan illee akkanumatti gabayaazim jedhanii naa bitanii. Miilli qorii mul'atti. Miilli meeshaalee aadaa kanaa bitanii mul'atti garuu osoo irra gattaree bareeda. Akkasii obboleeyyan kiyya osoo haala kanaan amma kana hin mul'atu jechuudha. Jaahin illee qoriin tunillee jechuudha. Innaa akkasii isiniin jedha yeroo dhadhaabatullee kam akkana qoriillee tam akkanaa tanarratti hodhanii meeshaaleen illee jechuudha. Baarree sabaree xoonxoo homaa illee jechuudha. Kana fakkaata isiniin jedha obboleeyyan sagalee dhaabeetiin immoo jidduun itti deebi'e. Tuni faashina kanaaf fakkaate dhayaan kuni faashina bakka akka warqaammati garuu isin bishaanuma adda tana natti bareeddee jennaan qoriin tun tarii isinitti illee yoo bareedde ajajatuu dandeettanii maatii keessanii ajajuu dandeettanii ofii keessanillee immoo tuyyuu jechuudha. Bifa biraatillee yoo qabaattan gosa biraatinillee yoo qabaattan akkanatti dabalatuu dandeettanii. Isiniin jedha obboleeyyan tiyya obboleeyyaniif obboleettiiwwan tiyya biyya keessallee akkasumallee biyya alaatittillee yoo barbaaddani bakka kamittuu isin qaqqabuu dandahaa isiniin jedha. Baarakallaahu fiikum. Innaa akkas isiniin jedha obboleeyyan keenya isin immoo tiyyuu jechuudha viidiyoo keenya osoo hin hifanne laayikii fi sheerii fi akkasuma koomentiin illee hamileedha waan ta'eef yaadannoo kennuu dandeettaniin isiniin jedha. Isuma dhugaa immoo tiyyuu obboleeyyan keenya biraankillee isin godhuufi miti isuma sapiraayisii dhugaa isinitti illee isatti illee himuu feda hin himne illee hin agarsiifne illee innaa yeroon hin jechuudha. Bor bi'ibnillaahi ilkariim rabbiin nagaan nu haa bulchu isinitti hima yoo argitan naa gammaddanii yookaan loltanii bakka akkasitti na eegaa isiniin jedha. Akkasuma illee ana obboleettii teessan laaftuu tanallee jajjabeessaa jabaadhu jedhaanii wanni hin tarre jabaa hundaa jabaatanii jala taranii akka jabaadhu naan jettaniif isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyyaa viidiyoon guyyaa har'aatiif qabadhee dhufe kana fakkaata. Haga ammaatitti warri na faana turtan ulfaadhaa barakadhaa galatoomaa isiniin jedha. Jazaakumullahu anni khayral jazaa isiniin jedha. Amma viidiyoo biraatti walitti dachaanu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Saahiba rasuulaa tundi saabotaa keessaa tokko lama maqarra